Macaafni qulqulluun keenya jala muree kan inni nuu kaa'u namni tokko gaafa gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti amane gaafa sana ilma Waaqayyoo yookiis immoo intala Waaqayyoo aboo jedhamuu ni argata. Macaafni keenya Wangeelli Yohaannis boqonnaan 1 lakkoofsi 11-12 kanadha kan inni nuuf kaasu. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaan 5 lakkoofsi 11 kan inni nuu kaasu Waaqayyo jireenya bara baraa nuuf kenne. Jireenyichis jireenya bara baraa kunis ilma isaa keessatti argama. Namni ilma Waaqayyoo qabu jireenyicha qaba. Namni ilma Waaqayyoo hin qabne immoo jireenyicha hin qabu jedha. Kanaafiyyuu jireenyi bara baraa eessatti argama jechuudha? Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos keessatti argama jechuudha. Hariiroo dhaabbataa ta'e nuti gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa qabnu irratti hundaa'a jechuudha jireenyi bara baraa. Kanaafiyyuu namni tokko gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti gaafa amane maatii Waaqayyootti dabalama jechuudha. Garbummaan ni hafa jechuudha. Ormummaan ni hafa jechuudha. Gaafa sanaa kaasee inni ilma yookiin intala Waaqayyooti jechuudha. Ilmaan Waaqayyooti jechuudha. Hamma isatti amanan hundumaaf aboo ilmaan Waaqayyoo jedhamanii waamamu isaaniif kennee jedha waan ta'eef Wangeelli jechuudha. Maqaa Waaqayyoo keenyaa kan galateeffame haa ta'u. Kana wajjin wal qabatee wanti hubatamuu qabu garuu erga maatii Waaqayyootti dabalamnee erga jireenya bara baraa kana fudhannee ayyaanni hamma kana ga'u erga nuuf baay'atee booddee akkamitti deddeebi'uu qabnaa akka jedhudha. Qajeelfamni macaafni qulqulluun nuuf kaa'eeru jira sana booddee fayyina keenya kana dhabuu dandeenya maatii Waaqayyoo keessaatii muramuu dandeenya isa kan akkasiin hubattan hin barbaada. Wangeelli Yohaannis boqonnaan 15 gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akeekkachiisa warra Yihudoota yeroo sanaa fi akkasuma immoo anaaf isiniifis har'a kan malu akeekkachiisa nuuf kenneera. Innis akkasiin wal hubattan hin barbaada. Obboloota koo waan wal dhoksinu hin jiruuti muramuutu jira. Wangeelli Yohaannis boqonnaan 15 maal jedha isinitti fakkaate? Yesuus mukichi wayinii dhugaan ana mukicha dhaabee kan eegu immoo abbaa kooti damee utuu anatti jiru ija hin godhanne hundumaa ni mura. Damee isa ija godhatu hundumaa garuu caalchisee akka inni ija godhatuuf irraan qeexxaa jedha. Damee utuu anatti jiru ija hin godhanne maal godha jedhe? Ni muraa jedhe. Dameen tokko jirma irratti erga dhalatee booddee jirma sanatu sabaataa jira waan ta'eef albuuda jirmi sun isaaf kennu hundumaatti fayyadamuudhaan ija godhachuun dirqama isaati jechuudha. Ija godhachuun dirqama isaati. Baay'ee bu'uurri waa hundumayyuu damee tokkoof jirma isaati jechuudha. Jirma sana keessaatiin waa hunduma argata. Kanaafiyyuu ija godhachuun dirqama taati jechuudha. Sana hin ta'u yoo ta'e garuu muramuutu jira jedhe gooftaan keenya. Baay'ee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos itti aanee muramuu kana kan fidu, ija maleessummaa kana kan fidu, Yesuusii wajjin hariiroo fayya buleessa ta'e qabaachuu dadhabu akka ta'ettidha kan inni kaase. Anatti qabattanii yoo jiraatta isa anatti qabatetu ija gaarii argata jedhe itti aanee kan inni dubbate. Anatti qabadhaa jiraadha. Ani isinitti nan jiraadha. Akkuma dameen muka bonnichaatti qabatee yoo jiraachuu dhaabaate ofiin ija godhachuu hin dandeenye, isin anatti qabattanii yoo jiraachuu dhaabattan ija godhachuu hin dandeessanii jedhe gooftaan. Ani muka wayinichaati, isin immoo damoota isaati, inni anatti qabatee jiraatu, anis isatti jiraadhu, isa ija baay'ee kan godhatu, anatti gargar baatanii waan tokko illee gochuu hin dandeessanii jedhe gooftaan keenya. Kanaafiyyuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wajjiniin hariiroo fayya buleessa qabaannee jennaan ija godhachuun keenya nama hin shakkisiisu jechuudha. Ija gooftaan keenya iddoo kanatti jechaa jiru. Maali ijji kun kan jedhu iyyuu beekuun baay'ee murteessaadha. Garuu haa ta'u iyyuu malee yeroo namni hariiroo dhaabbataa ta'e gooftaa keenyaa wajjin hin qabaatiin ija maleessummaan yoo jiraate maal ta'utu jira jechuudha. Wanti iddoo kanatti ibsame muramuutu jira jechuudha. Kun yeroo waldaan kiristaanaa ammallee hin dhaabbatiin bartootatti kan himamedha. Yihudoonni abdii isa xumuraa otoo isaanirraa hin muratamin yookiin immoo Yihudoonni tootaalii otoo hin muramin waan dubbatamedha. Waldaan kiristaanaa yeroo kana hin dhaabbanne. Haa ta'u iyyuu malee kanumaan kan wal qabatu Roomee boqonnaa 13 keessatti ammoo inni kun Yihudoota qofa osoo hin taane anaaf isinillee akka inni ilaallatu Phaawulos jala muree nutti hima. Roomee boqonnaa 11 akkasiin ilaaltanii barbaada. Roomee boqonnaa 11 lakkoofsa 16 kaasee inni kun anaaf isiniin ilaallata. Yohaannis boqonnaan 15 caalmaatti Kiristoos lakkoofsa 2 irratti kan jiru kana kan dubbachaa jiru waa'ee muramuu kana kan inni kaasaa jiru kun waa'ee Yihudootaati. Yihudoonni ammallee abdii qabu turan yeroo sanaaf waldaan kiristaanaa hin dhaabbanne waan turteef jechuudha. Anaaf isiniin illee ni ilaallata. Garuu haa ta'u malee caalmaatti iddoon kun ammoo nuun ilaallata. Ifadhas miinan dubbisa. Bukicha irraa gar tokko budduuqfamee Waaqayyoof kan qulqulleeffame yoo ta'e guutummaan bukichaas kan qulqulleeffame ni ta'a. Hiddi muka tokkos Waaqayyoof kan qulqulleeffame yoo ta'e damoonni mukichaas kan qulqulleeffaman ta'u. Okay. Garuu damoota sana keessaa kaan irraa cabnaan ati immoo inni akka damee ijarsa diidaa soora mukichi ejersaa sun qabu irraa hirmaachuudhaaf iddoo damoota cabaniitti itti fayyifamteetta. Iddoo kanatti Phaawulos kan jechaa jiru akkasiin xiyyeeffannaatiin ilaaltanii barbaada. Dameen tokko irraatii cabeera. Dameen sun cabee jennaan ammoo dameen kan biraan immoo iddoo damee cabee sanaatti fayyifameera jechaa jira. So kanaafiyyuu
Kiristoos damee ijaan godhanne ni muramaa akkuma jedhee ture damee murameerutu jira jechuu yeroo kana. Yeroo Phaawulos akkas jedhaa jiru kana damee murameetu jira jechuudha. Dameen iddoo isaa dhaabbate garuu ormoota anaaf isini jechuudha. Anaaf isin ormoota warra kakuu sanyii kakuu sanaa hin turintu ayyaana karaa gooftaa Yesuus argameen deemneetu bakka isaan sun irraa cabanitti fayyifamnee jechuudha. Hayyee garuu isaan sun hinuma muramuun jira jechuudha. Erguma muka sana irratti dhalataniiti muramuutu jira jechuudha. Kana naa hubadhaa. San booddee ati immoo damee jirma sana irratti fayyifamte lakkoofsa 18. Damoota sanatti of hin jajjiin. Yoo of jajje garuu hiddichatu si qabee jira malee ati hiddicha akka hin qabiin yaadadhu. Ati immoo akka ani iddoo isaaniitti fayyifamuuf damoonni sun irraa caccaban hin jetta ta'a. Ba'eessa jette. Isaan amantii dhabina isaaniitiif irraa caccaban. Maal dhabina isaaniitiif? Amantii dhabina isaaniitiif irraa caccaban. Ati garuu amantii qabeenya keetiin jabaattee dhaabattaa. Kanaafis sodaadhaan eeggadhu malee waan guddoo of hin se'in. Sodaadhaan eeggadhu malee. Waaqayyo damoota warra mukichatti dhalatan hin qusanne erga ta'e sis hin qusatu. Isaan sanayyuu hin kute erga ta'eeti sis hin qusatu of eeggadhuudha. Dameetti fayyifameera jettee bakka kanaan booddee wanta asirraa na buqqisu hin jirtu ta'e akka barumsa amma nuti maqaa dhahaa jirru jechuudha. Takkaa fayyinaan bakka waan barbaadde hojjetteyyuu homaa tokko hin taatu akkuma waan jedhan jechuudha. Bara baraan bakka fayyinni kee mirkanaa'eera bakka fayyinni adeemsa yeroo tokko qofaan raawwatee xumuramu osoo hin taane adeemsa yeroo hundumayyuu keessa jiraatanidha fayyinni jechuudha. Fayyinni adeemsa yeroo hundumayyuu keessa jiraatanidha. Hubadhaa kana waan inni jechaa jiru. Itti fufee akkas jedha. Lakkoofsa 22. Egaa gaarummaa fi humna Waaqayyoo yaadadhu. Warra irraa kufanitti hamaadha. Siif garuu gaariidha. Kunis yoo ati gaarummaa isaatti jabaatte duwwaadha. Kanaachi atis immoo mukicharraa ni muramtaa jedha. So kanaafiyyuu sabni ayyaanni baay'ateef sabni kakuu haaraa. Ani ayyaana nan fayyee Kiristoos naaf jira. Kanaafiyyuu akka barbaaden jiraadha. Hoo jette atis warra jalqabaayyuu hinuma mure hin qusanne atis hin muramtaa jedhee ana miti barre ana miti. Wangeelatu jedhe. Sana booddee hoo isaan immoo amantii dhabina isaanii irraa yoo deebi'an iddoo sanatti hin fayyifamu. Waaqayyo deebisee ittiin isaan fayyisuudhaaf humna qabaameen. Ati inni muka ejersa diidaatti dhalattee isarraa muramtee muka ejersaa qe'ee isa akka uumamaatti sittii gargar ba'etti kan fayyifamte erga taate hammam caalaatti warri itti dhalatan kun deebi'anii muka isaaniitti haa fayyifamarree jedha. Xiyyeeffannaan isaa sabni Yihudootaa warri kakuun sun jalqaba isaanumaa wajjiniin isaanuma irratti raawwate erga isaan Kiristoositti amanuu dadhabuu isaaniitiin damee sanarraatii kutamanii amma Ormoonni iddoo isaanii buufamaniiru aniif isin garuu aniif isinis ani muramuu hin danda'u ani cabuu hin danda'u jetta yoo ta'e warra jalqabaayyuu hin qusanne sisin qusatu eeggadhuudha kan inni jechaa jiru jechuudha. Adeemsa eeggannoo barbaaduudhaadha kan inni jechaa jiru. So kanuma immoo Yohaannis yeroo ibsu Kiristoos irratti dhalachuun ilmaan Waaqayyoo jedhamuun ulaagaa isa xumuraa akka hin taane isinii galee ulaagaa isa xumuraa akka hin taane kana jennee gadhiisatti jiraachuu akka ittiin fufneef maal nuun jechuun nu akeekkachiisa. Erga Yohaannis irraa boqonnaa 3 keessatti lakkoofsa 2 irratti akkas jedha. Michoota koo jedha. Ni amma ijoollee Waaqayyooti. Amma nuti ijoollee Waaqayyooti. Amma too gooftaan keenya Yesuus dhufee jireenya bara baraan qabna jennee itti amanuu dandeenya. Yoom? Amma at this time. Amma yeroo kana jechuudha. Okay. Isa booddee immoo maal ta'uuf akka jirru mul'ataa miti jedhe. Waan kana booddee ta'uuf jedhu hin beeknu. Amma daqiiqaa tokko booddee waan ta'uuf jennu hin beeknu. Kana jechuun maal jechuudha? Amma nuti ijoollee Waaqayyooti. Kana booddee immoo maal ta'uuf akka jiru hin beeknu jechuun maybe aboo ilmummaa kana keessaatii bahuu dandeenya jechuudha. Waaqayyootu waan kana nurratti fida? No. Hojii dhuunfaa keenyaatu kana nutti fida. Akkamitti akkas jettee naan jechuu dandeessu? Itti fufeet akkas jedha. Haa ta'uyyuu malee yommuu inni mul'atu inni akka jirutti isa arguuf waan jirruuf akka isa akka taanu beekna jedheeti. Akka kanatti kan isa abdatu hundinuu akkuma isa qulqulluu sanaatti ofiin qulqulleessaa jedha. Akkuma isa qulqulluu sanaatti of qulqulleessaa akkasitti kan abdatu. Kiristoosin ijaan arguu kan abdatu jechuudha. Hayyee lakkoofsa 4. Cubbuu kan hojjetu hundinuu seera malee jiraata. Cubbuunis seera malee jiraachuudha. So amma waa'ee qulqullummaa kana ibsuuf eessa dhaqaa jira? Waa'ee cubbuu fi waa'ee seeraa diffaayin gochaa jira jechuudha. Cubbuun hiikni isaa seera irra daddarbuu akka ta'e jechuudha. Eeshi itti fufee Kiristoos cubbuu balleessuuf akka mul'ate ni beektu. Inni garuu cubbuu hin qabu. Hayyee egaa namni isatti qabamee jiraatu hundinuu cubbuu hin hojjetu. Namni cubbuu hojjetu hundinuu garuu isa hin argine isa hin beeknes. So kanaafiyyuu
namni isatti qabame yoo jiraata ta'e maal hin godhu? Waan tokko hin godhu. Maal hin godhu? Cubbuun hojjetu. Namni cubbuun hin hojjetu jechuun cubbuun seerarra daddarbuudha. Namni Yesuusitti qabamee jiraatu cubbuu hin hojjetu jechuun seerarra daddarbuu jechuudha. Kanaafiyyuu namni Yesuusitti qabamee jiraatu seerarra daddarbu cubbuu hin hojjetu abboommii Waaqayyoo ni eegaa jechuudha. Unless yoo amala Waaqayyoo kan ta'e seera Waaqayyoof hin bitamu yoo ta'e namni tokko ani seera jala jiru ani maaloo mana eeggannoo gochuun baay'ee murteessaadha. Ayyaana jala jirra yaa obboloota ko. Nuti ayyaana jala jirra. Ayyaanaan fayyine. Kana jechuun gara maatii Waaqayyoo jedhamutti kan nuti dhufne hojii keenyaan ilaalameetu miti. Ulaagaa kamiyyuu toon ilaalin Waaqayyoo gara maatii Waaqayyoo jedhamutti nu fidee jira. Achiin booddee garuu ayyaanni nuuf baay'ate jennee achiin gadhiisatti jiraanna miti. Seera Waaqayyoo eegna jechuudha. Fayyineerra bar erga fayyine immoo maatii warra fayyanii akka itti jiraatan keessa nutis jiraachuu qabna jechuudha. Abboommii Waaqayyoo hin ejjiin jedha taanaan hin ejjinuu jechuudha. Laggeeni seera kanan barbaadu yoo jette ati hin ejjitaare hattaare ishii sobdaa moo akkam goota. Akkas gootee immoo Waaqayyoo wajjin hin jiraattaa. Abboommii Waaqayyoo fakkeenyaaf abboommiin waa'ee abboommii kurnaniitu as jira waan ta'eef abboommiin kurnan waan inni jedhu Waaqa kan biraan biratti hin qabaatiin jedhanii jalqaba. Ati lakkeen seera jala hin jiru jetta gaa. So Waaqa kan biraa qabaattaare Waaqa kan biraatti sagaddaa moo akkam goota. Bifa fakkeenyaan tolchiin isaaf hin sagadin jedha abboommiin lammaffaan. Ishi bifa fakkeenyaa tolfattee isatti sagaddaa. Ati seera jala hin jirtu. Seera jala jiraachuu jechuu fi jaalalaan abboommii Waaqayyoo eeguu jechuun waan walitti hin dhufnedha. Kana walitti fiduun gaarii miti. Garuu namni tokko akka as jechaa jirutti amma ijoollee Waaqayyooti sana booddee waan ta'uuf jennu beekamaa miti. Waan tokko isinitti himu. Macaafni qulqulluun keenya Waaqayyoon jaalachuu jechuun abboommii isaa eeguu jechuudha. Hariiroo dhaabbataa ta'e Waaqayyoo wajjin qabaachuu yoo barbaadde Kiristoositti qabamtee jiraachuu yoo barbaadde wanta ati gootu wanti biraan hin jiru. Isa galateeffachuudha. Isaaf abboomamuudha. Wanti biraan hin jiru. Garuu gadhiisatti hin jiraadha jettee Kiristoos cubbuu jajjabeessuuf dhufe osoo hin taane cubbuun akka baay'atuuf namni akka barbaadetti akka jiraatu gochuuf dhufe osoo hin taane Kiristoos kan inni gara lafaa dhufe cubbuu isa Waaqayyoo irraa gargar nu baasetti nu fayyisee gara maatii Waaqayyootti nu dabaluuf dhufe. Maatiitti erga dabalamtee garuu akka barbaadde jiraatta miti. Kun baay'ee beekamuu qaba. Waaqayyoon nu haa gargaaru. Wanti isin beekuu qabdantu jira. Wangeela Maatewos boqonnaa 7 lakkoofsa 21-23 gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yaa gooftaa kan naan jedhu hundumtuu mootummaa abbaa kootti kan galu isinitti hin fakkaatin jedhee ture. Dhugumaan isinitti himaa guyyaa isa dhumaatti namoonni baay'een yaa gooftaa nuyi maqaa keetiin raajii dubbanneerra maqaa keetiin hafuurota hamoota baafneerra maqaa keetiin hojii aangoo gurguddaa hojjenneerra miti naan jedhu jedhe Yesuus. Ani garuu gonkumaa isin hin beeku yaa warra hamaa hojjettanii argaa koo duraa badaa jedhee mul'inatti isaanitti himaa jedhe Yesuus. Warri kun warra hin fayyinedha. Warri ani isin hin beeku mootummaa koo keessatti homaa gatiin qabdan isin hamaa hojjettanii kan jedhaman kun warra takkaa hin fayyinedha. Isaan takkaa ayyaana Kiristoos hin mi'eeffanne. Isaan takkaa namoota iyyuu gara ayyaana Kiristoositti waamne. Hafuura hamaa baasneerra jechaa hin jiranii. Hojii aangoo maqaa Kiristoosiin akka hojjetan himaan jiranii. Warra tajaajiltoota miti warri kun. Achiin booddee immoo xumura irratti garuu ani isin hin beeku hin jedhamne warri kun. So hagam of eeggachuu nu barbaachisa reedha. Hagam of eeggachuu nu barbaachisa. Maaliif dhaloonni kun maaliif yaa obbolootaa kan ijji keenya jaamee jiru? Maaliif kan akka habaqii qilleensi gara barbaadetti oofuu akkamitti maaliif akkasitti taana? Ayyaana Waaqayyoos maaliif gatii dhabsiisna? Akka waan Kiristoos cubbuu jajjabeessuuf dhufetti maaliif ilaalla? Ani nan gadda yeroo namoonni waa'ee abboommii Waaqayyoo maqaa dhahamu yeroo namoonni aaran jechuudha. Namoonni dhiigni isaanii hin danfa yeroo tokko waa'ee abboommii Waaqayyoo yeroo dubbatamu. Waa'ee maaliif achi keessa waatu jirti jechuudha. Wanti beekamuu qabu garuu dhaloonni kakuu haaraa mana qulqullummaati. Mana qulqullummaati isin jechuun mana qulqullummaa keessaa tokko kan jiru saanduqa kakuudha. Saanduqa kakuu keessa immoo kan jiru abboommii Waaqayyooti. Abboommii kurnantu jira. Ati mana qulqullummaadha taanaan qodaan mana qulqullummaa keessa jiru si keessa jiraachuu qaba. Qodaan mana qulqullummaa keessa jiru si keessa jiraachuu qaba ati mana qulqullummaati taanaan jechuudha. Inni immoo keessaa tokko immoo abboommii Waaqayyooti. Kanaafidha kan inni Ibroota boqonnaa 8 keessatti kakuun ani saba kanaaf galu kakuun inni haaraan ani saba kanaaf dhaabu akka isa duraa miti jedhe boqonnaa 8 lakkoofsa
Sagalee irraa maal jedha? Garuu kakuun kun akka isa duraa miti. Harka qabee gaafa biyya Gibxii isaan baase kakuu sana abboota isaaniif nan dhaabe. Isaan kakuu koo sanatti jabaatanii nafne anis jabeessee isaaniif hin yaadne jedha gooftichi. Guyyoonni sun yeroo gahan kakuu ani mana Israa'eliif kakadhu seera koo yaada isaanii keessa nan kaa'a garaa isaanii keessatti sanan caafa ani isaaniif waaqayyo nan ta'a isaanis sanaaf saba hin ta'u isa jedhuudha jedha gooftichi jedha. Kanaaf iyyuu ati mana qulqullummaati. Mana qulqullummaa keessaa kutaa caalaa qulqulluu keessatti abboommii waaqayyootu jira. Kanaaf iyyuu si keessatti yaada kee keessatti waaqayyo seera isaa kaa'uu barbaada. Sababni isaa mana qulqullummaa keessaa miini tokko abboommii waaqayyooti waan ta'eef jechuudha. Abboommii isa jalqabaa Israa'eliif yeroo kenne abboommii kurnan harka isaatiin dhagaa irratti caafe amma garuu dhagaa irratti hin caafuu jedhee yaada kee irratti hin caafaa jedhe. Malee nan balleessa seerri hin barbaachisu kakuu haaraatti seera nan gataa hin jenne. Dhaloonni kana hubadhaa. So namni takkaa yoo fayye Kiristoositti gaafa amane namni numa fayye jireenya bara bara argate aboo ilmaan waaqayyo jedhamee waamamuu argate san booda garuu erga maatii waaqayyotti dabalamee nan tanfaraaggadha hoo jette akka barbaadeen jiraadha jette nagaan buliidha. Sana keessaan qabu. Akkasii ayyaanni waaqayyo isiniif baay'atu waaqayyo hunduma keenya akka hubannaa dhugaa qabaannuuf nu gargaaru. Eebbifamaa.